Filippisius boqonnaa 3 lakkoofsa 13 hamma 14 walii wajjin dubbifannaa kakuu haaraa fuula 287 irra kan jiru yeroo argattan lafa kaanii dhaabbanne walii wajjin dubbifannaa yeroo argattanii adaraa kan inni isiniin jedhu barri kun bara teknooloojiitu waan ta'eef warri tarii macaafa akka kanaa harkatti qabachuu hin dandeenye smartphone seenaa baayibilii daawunloodii godha waan ta'eef daawunloodii godhaa qabadhaa. Hundumti keessan sagalee waaqayyoo jechuu kootu isin barbaachisa yeroo hundumaatti waan ta'eef warri baafattan lafaa kaa dhaabbadhaa walii wajjin dubbifannaa warri hin qabnes immoo yoo ta'e kaa dhaabbadhaa latti kaa'an jennu maal goonaante kanaaf warri dandeessanii. Garuu qabaadhaa Afrikaa baayibilii baay'ee barbaachisaadha. Sagalee waaqayyoo sirriitti hubachuudhaaf isas barsiifamus galtanii irra deebitanii qorachuuf isin gargaara waan ta'eedhaaf. Kanaaf lakkoofsa 12 ka'ee dubbisaa 12-14 wal qabatee jira. Akeeka bira ga'uudhaaf kaachuu jedha. Maqaa gooftaatiin dubbisa. Kanas argadhee waanan guuttadheef miti. Garuu Kiristoos kansaa waan na godhateef anis kana bira ga'ee harka koo keessa galfachuudhaaf duukaa kaachuutti nan jira. Obboloota koo ani akka nama harka isaa keessa isa galfateetti of hin lakkaa'u. Haa ta'u iyyuu malee waan tokko nan godha. Wanta na booddeetti hafe yaaduu dhiisee wanta na dura jiruutti nan hiixadha. Akeeka sana bira ga'ee gonfoo warra mo'anii argachuudhaaf nan kaadha. Gonfoon warra mo'anii kunis waamicha isa waaqayyoo karaa Kiristoos Yesuus itti nu waamedha. Ameen. Yaa waaqayyoo sagalee kee nuuf eebbisi. Sagalee isaa ergee isaan fayyise jedhamee caafameera. Sagaleen kee kun fayyinaaf nuuf haa ta'u. Dhukkuba fooniif hafuuraarraa nu haa fayyisu. Dukkana keenya nuuf haa ibsu. Dadhabaa garbicha kee na gargaari. Macaafota immoo hubataniif sammuu isaanii baneef jedhamee caafameera. Sammuun saba kee immoo dubbii keetiif haa banamu. Xumura gaarii nuu laaddu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin si kadhannaa. Ameen. Har'a kan walii wajjin ilaallu waa tokko kan jedhu duwwaa irratti ilaalla. Iddoo amma ilaalle lakkoofsa 14 irratti gaafa ilaallu Phaawulos kan inni jedhu waan tokko duwwaa nan godhaa jedha. Harka koo keessan gashanne waan hundumaa bira hin geenye garuu fiigaan jira. Akeeka koo sana bira ga'uudhaaf garuu wanta booddee koo tafe dhiiseen wanta isa dura koo qabachuutiin fiigaa garuu waan tokko duwwaan godhaa. Isa waaqayyotti na waametu jira, waamicha ulfina qabeessatu jira, iddoo guddaatu jira. Isa bira ga'uudhaaf han fiigaa waan hundumaa dhiisee waan tokko duwwaan godhaa jedha. Keessumatti lakkoofsa 13 gaafa ilaallu obboloota koo an akka nama harka isaa keessa isa galfateetti of hin lakkaa'u. Haa ta'u iyyuu malee waan tokko nan godha. Nanan godhumaa inni isa booddee koo dhiisee isa darbe dhiisee irraanfadhee isa waaqayyotti na waame fuula koo dura jira. Fuula koo dura isa jiru itti gala sana irra keessa gashachuudhaaf han fiigaa. Saafan wallaansoo qabaa jedha. Waan tokko qofa. Waaqayyo nu haa gargaaru. Single purpose. One goal. Kaayyoo tokko itti gala tokko. Baay'een qabu. Isuma kana duwwaan godhaa jedha. Isa kana yoo itti gala tokko kaayyoo tokko. Mii baay'ee nama multi purposeedha waan garaagaraa qaba. Tarii dafee baduu danda'a. Kaayyoo to'ameef namni yoo jiraate garuu baay'ee gaarii ta'a. Kuni Phaawulos duwwaa miti egaa sagalee waaqayyoo irraa gaafa laallu mee iddoo tokkoon isinitti argisiisa. Arfan tokkoon isinitti agarsiisuu barbaada. Inni tokkoffaan mee gara faarsaa 27 faarsaa 27 lakkoofsa 4 irraa waan inni jedhu ilaalla walii wajjiniin. Faarsaa 27 lakkoofsa 4 macaafa faarfannaa 27 lakkoofsa 4 irraa akkas jedha. Ani waaqayyoon waan tokkicha nan kadhadha. Waan meeqa jedhee? Waan tokkicha. Gala tokko kaayyoo tokko. Waan tokkicha kadhadha waaqayyoon. Namni waan baay'ee kadhata garuu namni waaqayyoo Daawit akka jedhe
Isas immoo argachuu nan fedhaan barbaadaa jedha. Isaan kadhadhu waan tokko san argachuu nan barbaada. Innis bara jireenya koo hundumaa mana Waaqayyoo keessa jiraachuu. Kan namatti tolu. Maal kadhatta Daawit? Waan tokkicha. Maal feeta Daawit? Waan tokkicha. Maal waan tokkichi sun immoo bara jireenya koo mana Waaqayyoo keessa jiraachuu. Waaqayyo nuuf haa godhu. Mucaa Waaqayyoo ta'ee jiraachuu. Nama Waaqayyoo ta'ee jiraachuu. Isuma kanan barbaadu. Gaarummaa Waaqayyoo hojjetu ilaalu. Namatti tolu. Waaqayyo gaarii. Ameen jennu saba Waaqayyoo. Waaqayyo gaarii. Waaqi gaariin immoo waanuma gaarii namaa godha. Waan gaarii namaa yaada. Kanaafitu waan Waaqayyo hojjetu ilaalu. Mana qulqullummaa isaa keessattis isa yaadachuudha jedha. Yeroon mana Waaqayyoo dhufu, yeroon mana Waaqayyoo kana keessa deebi'u, mediteetiin godha dubbii Waaqayyoo. Dubbii Waaqayyoo sanan barbaada. Jaalala Waaqayyoo sana hubachuun barbaada. Mucaa isaa ta'ee jiraachuun barbaada. Fedhiin koosuma kana eebba sana lakkaa'uun barbaada. Maalan fedha? Waan tokkitti. Maalan barbaada? Waan tokkitti. Innis immoo maanni bara jireenya koo manuma isaa keessa jiraachuu naa wayya. Maqaan isaa ol baatu. Isa kanan fedha, isa kanan barbaada. Eeguun jireenya koo isa kana. Waggaa darbee Kanada Baptist interviewna godhanii turan. Maaliif rakkina baay'ee dabarsitee qorumsa baay'ee dabarsitee as geesse nuyi namoota keenya ijoolleen keenya dargaggoota keenya amma sina waa'ee Waaqayyoo iyyuu barbaadanii nuyi iyyuu durkaa badaa jira. Fedhiin kun attamitti nutti galaa jedhanii na gaafatan. Gaaffii rakkisaadha kun gaaffii ayidiyaati baay'ee rakkisaadha jechuudha. Isin warri Afrikaadhaa rivaayivaalii jira, Chaayinaadhaa rivaayivaalii jira, iddoo kun garuu duuneerraa konkreetii kana deebisamu hin jiru. Garuu waa tokko beekna akka biyyaatti kana hin beeku. Waaqayyoon kadhanna. Sabi keenya waan itti hirkatu waan baay'ee qabu. Garuu waan tokko qaba Waaqayyoon qaba. Maqaan isaa ol baatu. Waaqayyoon itti hirkate kun immoo bara keessa baasaa jira. Jireenyatu mi'aa jedhamaa jira. Waaqa saba isaa jiraachisaa jira. Rakkina dhukkuba waan baay'eetu jira. Haala siyaasaa rakkisaa baay'eetu jira. Waaqayyo garuu saba isaa jiraachisaa jira. Nuyi purpose baay'ee qabnu. Sabi keenya abdiin isaa waa tokko duwwaadhaan jedhena. Wanta nan beeku single purpose qabnu. Innis Waaqayyo ala hiikan qabnu. Waaqayyo ala lafa laallu hin qabnu. Bara duris yeroo amantii fidhamaa tures lafa laallu hin qabnu kan nu baasu hin jiru. Waaqayyo duwwaan nu baasaa gara sana laala. Har'as kan nu baasu hin jiru. Waan tokko miti Waaqayyo duwwaatu nama baasa. Tariyaas biyyi kun waan baay'ee tirkata yoo hojii dhabe gara welfeeraa deemu. Isin galee juukooti yoo barbaade waan barbaade keessa galuu danda'a. Waaqayyoon ilaaluura waan baay'ee ilaalu qabaachuu danda'a. Wanta ilaalan nama hin baasu nama jalaa jika. Waaqayyo duwwaadha garuu kan nama baasuu danda'u. Gara Waaqayyoo yoo ilaalan, gara isaa yoo fedhan, gara isaa yoo barbaadan. Kanaaf irkaa baduu isaatiin immoo kan ka'e fudhatan yoo ilaaltan har'a warri filosoofaroota maaltu nu baasaa jechaa jiru. Duraan saayinsiidha jechaa turan absoluut ruuziin ta'uu dide amma. Garuu haa ta'u iyyuu malee waa tokkotti amanuutu nurra jiraata jechaa jiru hin baafne. Har'a deebi'ee konfiyuuzii ta'aniitu wantumti isaa galee fi absoluut ruuziin isa saayinsiidha jedhan kunis sobaa jedhan. Waaqayyos miti saayinsiis miti ofis waaqessinii nama wala keessa boonee dadhabne. Kanaaf konfiyuuziniidha hin jiru namni waan itti fakkaate gochuu isaa wayyaa jedhan. Waan itti fakkaate gochuurraa immoo of ajjeesuufis nama ajjeesuufis gara jaboota ta'an. Irkaa bade waan fedhan wallaalan waan duukaa bu'an wallaalan. Nuyi garuu karaa wallaalu saba Waaqayyoo. Waan tokkichatu nu baasa. Waaqayyotu nama baasa. Isa feena. Isatu caala waan hundumaa. Yoo qabaannes, yoo dhabnes, yoo fayyaa taanes, yoo dhukkubsannes kan akka Waaqayyoo hin jiru. Isa feenu, isa barbaadan. Dukkana namaatu ifa gaafa sana saba Waaqayyoo. Dukkana namaatu ifa. Dukkana jechuun haala itti adeemu wallaalu namni Waaqayyoo. Haala keessa jiru keessa karaatti bahu wallaalu karaan nabu yeroo safedu yeroo barbaadu Daawit kanaaf yeroo mijateef yeroo rakkina keessa bahu qoramsa keessa bahu yeroo baay'ee qoramsa keessa yoo deebi'aa galu malee yeroo Waaqayyoon barbaada turetu Waaqayyo asiin bahi asiin galee jechaanii ture karaatti agarsiisaa ture. Waaqayyotu karaa namatti agarsiisa. Just one thing. Waa tokko duwwaa isan fedhate Daawit isan barbaada. Kakuara keessa immoo Maarqos boqonnaa 10 lakkoofsa 21 yoo ilaalle seenaa nama tokko arganna.
achitti seenaa kana fakkaatu tokko arganname iddoo sana modannee walii wajjin ilaalla. Isa lammaffaa irratti Daawit maal feetaan isa kanan fedhaadha kan inni jedhe an mana Waaqayyoo keessa jiraachuun wayyaa isa duwwaan barbaadaa jedhe. Namni tokko immoo gara Kiristoos Yesuus dhufee gaafate gaafa Maarqos boqonnaa 10:21 irratti ilaallu akkas jedha. Didamaa kana yoo dubbifne Yesuus Kiristoosinitu maal jedhe seenaansaa barsiisa mootummaa jireenya bara baraatti galuun barbaada fayyuun barbaada. Fayyuudhaan maal gochuutu narra jiraataa jennaan Yesuus Kiristoos maal jedhani abboommi kun hundumaa eegee Waaqayyoo Waaqa kee jaalladhu garaa kee yaada kee hundumaa hiriyaa kee bakka lubbuu keetti jaalladhu maal dhokon hundumaa duran godheedhe. Itti tokkona Yesuusin jedhama isa kan hundumaa ammoo godheeraa gooftaan immoo garaa namaa beeka maqaan isaa ulfaatu waan hundumaatiyyuu. Kanaaf namichi immoo deebisee lakkoofsa 20 barsiisa kana hundumaa ijoollummaa akka hootii jalqabee raawwadheeraa jedheen. Yesuus ilaalee isa jaallatee waan tokkicha suduraa irratti dhaqii waan qabdu gurgurii warra deegaadhaafis kenni. Waaqa irrattis badhaadhummaa hin qabaattaa. Isa booddee immoo kottuu na duukaa bu'ii jedheen. Namichi kana yemmuu dhaga'ee qabeenyaa guddaa qaba waan tureef bifni isaa geeddaramee gaddee sachi adeemee jedha. Sini galee amma nama samuun hin danda'ama gooftaa samuun hin danda'ama jedhan. Indana winni karala makansa ulfaatu yeroo gooftaa sagata aanoo kan hundumaa ijoollummaa kooti godheenjin jalqabeen godhaa jira wanti natti irratti waan tokko jiru okay gaarii makana afore waan qabdu hundumaa gurguriiti kottu gaasa booddee immoo maal ta'ii dhukkaba amma jiran dhuguma jenna nama kanaafutu Yesuus Kiristoos gooftaadha ta'e horiinsaa samarara jechuun dhuguma Yesuus Kiristoos isaaf gooftaadha taanaan horii waaqessaa. Inni nama waame sinjiraachisa jedhe gawaan inni gurguree harka duwwaatti ta'e tokko sinjiraachisa gibraa horachuun nam qurxummii garaa baqasii yeroo jalqaba qabdu qurxummii keessaa baasii gibira kaffale jedheeni Pheexroosiin biddeen jenni qurxummii jala maanoo dinqii godhe kuma iddama nyaachisa waaqa dinqii godhudha hooti kottuu na duukaa bu'i jedhee harka duwwaa godhaa nama kana komiitimentii jireenya isaa garaa isaa irraa tun ta'in afaan isaa irraa jechuudha kan inni waan hundumaa godheera jechaa ture waan tokko sirra ta'e Bunuma gurguri kotuna duukaa bu'i. Maali Pheexroos faani Yohaannis faanoo abbaas dhiisanii bara jireenya isaanii kan hojjetan kiyyoos gatanii hundumaa dhiisanii duukaa bu'anii hammarratti maqaa isaanii Waaqayyo ol kaase maqaa isaanii tun ta'e Waaqayyo maqaa isaa irratti waame maqaan isaa ulfaatu maqaa keenya miti Waaqayyo maqaa namaa irratti waamamuudha. Yaadi gosa waan hin bifatanii qabanii nothing left behind waan tokko waan godhee dhiisanii qaban hunduma isaa gatanii sokkanii malee waan tokko kana qaban ni amnanii waa yaada tokko iyyuu qaban. Isin galeera Waaqayyo isaan jiraachise. Namni kunoo isaan argaa jira ooma birteetii gochuudhaan malee chukooti. Kanaafitu waa tokkotu sitti irra ta'a. Meeshee magodhii kottuu inni gooftaa Yesuus Kiristoos. Waa tokko sitti irra ta'a.